Koofaan kan hojjetamu weessii duugame yookiin faaqame mala aadaatiin qophaa'e nyaataaf gahe irraa callaan qulqullaa'uun gingilfamee eelee irratti ibiddaan erga bilcheeffamee booda dhadhaan itti dabalame haala namatti toluun kan qophaa'udha jechuudha. Nyaanni koofaa gosa lama qaba. Isaanis bokokee fi koofaa jedhama. Bokokeen nyaata aadaa warqee yookiin weessee irraa qophaa'u ta'ee kan dhadhaa baay'ee hin qabne garuu hamma tokko dhadhaan kan itti naqamudha jechuudha. Bokokeen kan qophaa'u yeroo booyaa sargii daboo fi kan kana fakkaatan aannan fooniif raafuu yookiin dinnichaa wajjin tolfameeti kan nyaatamu. Koofaa kan jedhamu immoo nyaata baay'ee beekamaa warqee irraa tolfamu kan dhadhaan baay'ee itti dabalamuun qophaa'udha. Yoo barbaachisaa ta'e osoo waan biroo itti hin dabalin kophatti nyaatamuu danda'a. Koofaan nyaata kabajamaa fi filatamaa ta'ee kan haati mana abbaa warraatiif qopheessitu akkasumallee soddaatiin soddaaf akkasuma keessummaa kabajaa namatti dhufteefillee nyaata qophaa'udha. Koofaan walumaa galatti egaa keessattuu oomishni koofaaf oolu warqeedha. Qorannooleen garaagaraa akka argisiisanitti egaa inni kun qorannoon deeggaramuun akka barbaachisuudha jechuudha. Biiroon qonna naannoo Itoophiyaa giddu galeessaa yuunivarsiitii Walqixxee Waraabeef Waachamoo naannicha keessa jiran waliin ta'uudhaan keessattuu naannoo kana baay'inaan beekama. Oomishaa fi oomishtummaa qooccoo guddisuu babal'isuu nyaata isaatiin wal qabate jechuudha. Oomisha irraa argamu qindeessuuf dhibee oomisha kana miidhu ittisuu irratti xiyyeeffatee hojjechaa jiraachuullee odeeffannoon arganne kan argisiisu. Naannichatti egaa oomisha warqee babal'isuuf biqiltuuwwan qooccoo garaagaraa illee yeroo yerootti qophaa'aa akka jirudha. Warqeen waan hongee dandamatuuf oomisha kana keessumaa naannawa gammoojjiitti babal'isuuf hojjetamaa akka jirullee egaa odeeffannoo arganne kan agarsiisu. Oomishicha qindeessuun daakutti jijjiiramee gabaa biyya keessaaf biyya alaaf dhiyeessuufillee qorannooleen garaagaraa jiraachisuudha kan himamee jiru. Oomisha qooccoorraa wanti gatamu tokko kan hin jirree fi warqee yookiin qooccoon kun nyaata namaatiif ni oola akkasuma beelladootaa fi nyaata isaanii ta'uuf gabbisuufillee hedduu faayidaa akka qabudha. Nyaanni warqee irraa tolfamu hanga ji'a tokkoof isaa olii turuu waan danda'uuf nyaatawwan akaakuu midhaanota garaagaraa irraa tolfaman irraa adda isa godha. Oomishaaf bultummaa qooccoo guddisuu babal'isuun wabii nyaataa egaa mirkaneessuu keessatti bakka guddaa akka qabullee ni himama. Abdii wabii nyaataatiin of danda'u wabii nyaataa mirkaneessuu keessatti bakka guddaa akka qabudha. Yuunivarsiitii Walqixxeetti qorannoo warqee yookiin qooccoo irratti adeemfamu kan nyaataaf ooluuf qorichoomaaf oolu adda baasuu warqeen hundi maqaa tokkoon waamamus faayidaa kennan akka gargar ta'ee fi akaakuun warqee qorichummaa qabus akka jirudha jechuudha kan himamu. Warqeen nyaata qofaaf otoo hin taane meeshaalee mana keessaa baay'eetu irraa hojjetamallee jedhama. Qorannoo ifa ta'een keessattuu haftee isaarraa waraqaan jabina qabu kan hojjetamu ta'ullee hiramee jira. Kanaaf egaa balaan hongee yeroo garaagaraatti mudatullee hongeellee akka dandamachuu danda'u oomishni isaas otoo bakkeewwan hundatti babal'atee wabii nyaataa mirkaneessuu keessatti bakka guddaa akka qabudha. Yuunivarsiitiiwwan kana keessa qorannoon